Attamootan kabajamtoota hordoftoota toora yuutuubaa FIFA Sport amma odeeffannoo ispoortii sa'aatiitti simbiraan geenyu irra geenye jirra. Odeeffannoo keenya har'aatiin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi badhaafamee jira. Odeeffannoo kana bal'ina isaanii ilaalla. Odeeffannoo biraatiin Premier League Ingilizii chaampiyoonaa haaraa argatuun isaanii yaadatama. Premier League Ingiliz chaampiyoonaa bara 2025-26 beeksisee jira. Kanas akka wajjin ilaallu ta'a. Gama biraatiin har'a Aston Villaan tapha Europa League xumuraa Freiburg wajjin taphatan. Odeeffannoo kanas kan ilaallu ta'a. Odeeffannoo kanneenii fi kanneen biroo hanga xumuraatti yoo hordoftan kan wajjin argattan ta'a. Gara odeeffannoo keenya jalqabaatti yoo dabarru gareen biyyaalessaa Itoophiyaa umrii 17 gadi badhaafamee jira. Waancaa Afrikaa umrii 17 gadi irratti hirmaachaa kan jiru gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tapha ramaddii sadaffaa goolii Ameer Misbaa galcheen 1-0dhaan gita isaanii Tuuniziyaa injifachuun gulaallii xumuraa waancaa addunyaaf darbanii jiru. Ga'umsa garichi agarsiiseef qabxii galmaa'etti kan gabadan pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas jira. Tokkoon miseensa garichaa fi birrii 25,000 badhaasanii jiru. Garichi waancaa addunyaaf dabarraan mootummaa fi koreen olompikii Itoophiyaas badhaasa qopheessuu obbo Isaayyaas himanii jiru. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gulaallii waancaa addunyaa ramaddii irratti Maalii, Moozaambiikii fi Angoolaa keessaa biyya sadarkaa sadaffaan xumure waliin jimaata dhufu taphata. Biyyoota Afrikaa waancaa addunyaa irratti hirmaatan 10 keessaa hanga yoonaatti Taanzaaniyaa, Moorokoo, Ijiptii, Kaameruunii fi Koot Divuwaar keetii gara Qaatar isaan geessu kutatanii jiru. Madda odeeffannoo keenyaa OBN. Odeeffannoo maddeen alaatti yoo dabarru Aston Villaan tapha xumuraa Freiburg waliin ni taphata. Morkii waancaa Europa League kan bara 2025-26 har'a halkan kan taphatamu yoo ta'u, kilabni England Aston Villaa fi kan Jarman Freiburg xumuraaf ga'uun isaanii ni yaadatama. Taphni kun biyya Turkii magaalaa Istanbul keessatti ni gaggeeffama. Unai Emery'n bara kana Aston Villaa waliin waancaa kan injifatu yoo ta'e yeroo shanaffaaf kan milkaa'u ni ta'a. Har'a yeroo jalqabaaf kan walitti dhufan yoo ta'u, taphni kunis sa'aatii galgala keessaa sa'aatii 4 eegaluudhaan ni taphatama. Odeeffannoo wal fakkaatu Unai Emery'n waancaa shanaffaaf ni morkata. Leenjisaan garee Aston Villaa Unai Emery'n bara kana waancaa Europa League irratti Aston Villaa waliin kan injifatu yoo ta'e, leenjisaa yeroo shanaffaaf milkaa'u ni ta'a. Leenjisaan kun kilaba Sevilla waliin bara 2014, 2015, 2016tti walitti aansuudhaan waancaa kana yeroo 3 injifatee jira. Bara 2021tti immoo kilabuma Spain Villarreal wajjin chaampiyoonaa ta'uun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, har'a leenjisaan kun Aston Villaa waliin xumuraa Freiburg waliin kan qaqqabe yoo ta'u, tapha kana injifannaan yeroo shanaffaadhaaf kan milkeeffatu ta'a. Odeeffannoo biraatiin Mikaayil Arteetaan seenaa galmeessee jira. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaan taphataa Pirimeer Liigii keessa taphatee fi leenjisaa kilaba Pirimeer Liigii leenjisuun waancaa liigichaa injifatee jalqabaa ta'ee jira. Leenjisaan kun Arsenaal waggaa 22 booda liigichaa akka injifatuuf ga'umsa olaanaa garee isaa dursaa bakka kanaan ga'ees jira. Arsenaal bara kana Premier League Ingiliz irratti wantoota garaagaraa galmeessee jira. Arsenaal qabxii baay'ee sassaabachuudhaan qabxii 82 hanga ammaatti sassaabatee jira. Kunis sadarkaa tokkoffaarra isaan teessisa. Taphoota 19 irratti galchii homaatoo hin keessummeessine. Kunis Arsenaal sadarkaa tokkoffaarra kan isaan teessisu ta'a. Taphoota 4 walitti aansuudhaan galchii hin keessummeessine. Galchiiwwan muraasa 26 qofa taphoota 37 kan isaan keessummeessan. Kunis sadarkaa tokkoffaarra isaan teessisa. Tapha tokkoon kubbaa taakilii 8-2 qofatu irratti gaggeeffame. Kunis Arsenaaliin sadarkaa tokkoffaarraa isaan teessisa. Gooliiwwan baay'ina set piece yookiin kubbaa dhaabbannaarraa galchii 22 galchanii jiru. Kunis Arsenaaliin sadarkaa tokkoffaarra yoo isaan teessisu, gooliiwwan baay'inaan mataadhaan yookiin addaan itti bu'uudhaan galchatan 16. Kunis Arsenaal gareewwan 19 jiran keessaa Arsenaal tokkoffaa isa taasisa. Gooliiwwan baay'inaan sanduuqa yaardii 6 keessaa galchan 19 galchanii jiru hanga ammaatti. Kunis garee 20 jiru keessaa Arsenaaliin tokkoffaarraa isa teessisa. Badhaasa taphataa cimaa Man of the Match Who Scored qopheessuun yeroo 28 injifatanii jiru. Kunis Arsenaaliin sadarkaa tokkoffaarra teessisa. Kana kan gabaase Who Scored'dha. Arsenaal liigicha injifachuu isaanii yaadatama. Kanumaan wal qabatee seenaa Arsenaal liigicha waancaa warqee kan qabu kilaba kanaadha. Arsenaal asiin dura Arsene Wenger jalatti tapha tokkollee osoo hin mo'amiin xumuruudhaan waancaa warqee badhaafamuun isaanii yaadatama. Waggaa 24 guyyoota 255 galchiiwwan 50 lakkoofsiisee 50 hiriyootaaf mijeessee kan kenne Bukaayoo Saakaan kilaba kana keessatti kan inni argamu. Waggaa 16 fi guyyoota 139tti hiriiree taphachuun shaampiyoonaa ta'uun kan mirkaneeffate Max Dawmanis garee kana keessatti argama. Kunis Arsenaal seenaa addaati. Waggaa 44 fi guyyoota 54tti tapha haftee utuu qabu leenjisaa shaampiyoonaa liigichaa ta'e Arteetaadha. Kunis Arsenaal keessatti seenaa addaatii fi leenjisaa umrii xiqqaadhaan shaampiyoonaa ta'edha.
liigichaan waggoota 3 walitti aansee badhaasa goolii eegaa Pirimeer Liigii Ingilaandii fudhachuun Deevid Raayaanis akkanuma sadarkaa tokkoffaa irratti kan inni argamu. Asiin dura Arsenaaliin keessatti kana kan raawwate hin jiru. Bara dorgommii tokko qofaan kubbaawwan rogaa 18 gara galchiitti jijjiiruun riikaardii dhagahamee hin beekne Arsenaal kan qaban. Kunis seenaa Arsenaal keessatti yeroo addaati. Kilaboota sadarkaa 10ffaa hanga 20ffaa jiranii irraa galchiiwwan 6 qofa keessummeessuun qabxiiwwan 53 argatee jira. Kunis Arsenaal riikaardii addaa akka inni galmeessu taasisee jira. Guyyoota 238 liigicha dursuun shaampiyoonaa ta'ee jira. Kilaboota asiin dura waancaa fudhatan guyyoota 42 caala. Kunis Arsenaal riikaardii addaa akka inni hojjetu taasisee jira. Pirimeer Liigii Ingilaand torbeewwan 8 1-0 injifachuu seenaa dinqii Arsenaal isa birooti. Kunis kanaan dura kilabni akkana hojjete hin jiru. Victor Yokeresh bara dorgommii jalqabaan galchiiwwan 14 lakkoofsee shaampiyoonaa ta'uun isaati. Kunis Arsenaaliin keessatti seenaa addaati. Pirimeer Liigii Ingilaandiin torbeewwan 37 keessaa 35 dirree kubbaa miilaa uwwisuun kilaboota galmaa fudhachuudhaan taphatee jira. Kunis Arsenaaliin waan addaati kan isa jechisiisu. Kana hunda qabachuudhaan Arsenaal bara kana waggaa 22 booda shaampiyoonaa kan inni ta'e. Kanaafuu deeggartoota Arsenaaliin ammas irra deebiidhaan baga gammaddan jennaan. Odeeffannoo gaggabaaboodhaan Antooniyoo Roodigar waliigaltee isaa waggaa tokkoon dheeressuuf waliigalee jira. Taphataan sarara ittisaa lammii Jarmanii fi kilaba Maadrid keessa taphatu Antooniyoo irratti argamu Roodigar waliigaltee hanga bara 2027tti isa tursiisu kilaba isaa waliin waliigalee jira. Taphataan kun kanaan dura seerii Xaaliyaanii Roomaa Pirimeer Liigiidhaan ammoo Cheelsii waliin waancaa Chaampiyoons Liigii milkeessuun gara Ispeen imaluun Real Madridiif mallatteessuun isaa ni yaadatama. Kilabni isaa seera taphataa umrii isaa 30 oliif kontiraata haaraa waggaa tokko ol kan hin dheeressine ta'uu isaa ni beekama. Odeeffannoo biraatiin Joo Peerdoon taphataa cimaa Cheelsii bara kanaa ta'ee jira. Taphataan kun bara kana 2025-26 kilaba isaaf walumaa galatti galchii 20 kan lakkoofsise yoo ta'u, innis Pirimeer Liigiidhaan galchii 15 lakkoofsisee jira. Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin ammoo galchiiwwan 3 yoo lakkoofsisu, morkii waancaa FA Kaappii irratti ammoo galchii 2 akkasumas kubbaa galchiif ta'an 6 mijeessee kennee jira. Odeeffannoo biraatiin Barnileen bara kana Baarseloonaa caala galii argatee jira. Kilabni Pirimeer Liigii Ingilaand Barnileen gara Chaampiyoonshiipitti gadi bu'uun isaa ni yaadatama. Hanga yuuroo miiliyoona 50tti kan argate yoo ta'u, Chaampiyoonaan Laa Liigaa Ispeen immoo gama biraatiin faallaa kanaan Baarseloonaan ammoo yuuroo miiliyoona 46 argatanii jiru. Garaagarummaan liigiin kana lamaanii baay'ee kan nama dinquudha. Kilabni sadarkaa tokkoffaadhaan xumuree fi kilabni sadarkaa waancaa fudhatee fi kilabni sadarkaa 19ffaadhaan xumuree gara liigii gadiitti gadi bu'e garaagarummaa Pirimeer Liigii Laa Liigaa Ispeen sirriitti kan adda baasee mul'isudha. Odeeffannoo biraatiin Mooriinoon gaafii Maanchister Yuunaayitid kufaa taasisee jira. Maanchister Yuunaayitid taphataa sarara gidduu Real Madrid fi Real Madrid Valverde fudhachuuf akka barbaadu odeeffannoon bahaa turus Mooriinoon garuu taphaticha akka barbaadu dubbatanii jiru. Gaafii Maanchister Yuunaayitid Federico Valverde fudhachuuf dhiyeessee Jose Mooriinoon kufaa akka taasise ibsamee jira. Akka Mooriinoon jedhetti taphataan kun warra ittiin hin bu'amne keessaa tokkodha jedhee jira. Kanaaf eessayyuu hin imalu jedhaniiru. Odeeffannoo kana kan gabaase Football Insideridha. Gama biraatiin leenjisaan Barnamaawus Andoonii Aariyoolaan Arsenaaliin baga gammaddan jechuudhaan dubbatanii jiru. Leenjisaan Barnamaawus kun tapha Maanchister Siitii qabxii gachiisanii booda yaada kennanii Arsenaaliif ergaa baga gammaddanii dhaamanii jiru. Leenjisaan lammii Ispeenii fi hiriyyaan ijoollummaa Mikaayil Arteetaa Andoonii Aariyoolaan Arteetaa fi Arsenaal baga gammaddan jedhanii jiru. Leenjisaan kun itti dabaluun isaaniif baay'ee gammadee jira jedhanii jiru. Mikaayil Arteetaadhaan namni biraa kan baga gammadee dabartee Peep Gaardiyoolaadha. Leenjisaan Maanchister Siitii Peep Gaardiyoolaan Mikaayil Arteetaaf waancaan Pirimeer Liigii ni mala jechuudhaan dubbatanii jiru. Mikaayil Arteetaan baga gammadee jechuun barbaada. Kana jedhee Peep inni nama addaati jechuudhaan dubbatanii jiru. Peep itti fufuun milkiin Pirimeer Liigii kun isaaf ni mala jedhanii jiru. Peep waa'ee kilaba isaanii waggaa dhufu irratti yaada kan kennan yoo ta'u, xumura waggaa kanaatiif hooggantoota kilabichaa waliin dubbachuu waan ta'u ni murteessina jedhaniiru. Deeggartoonni akka isaan turaniif gaafachuu hordofuun deebii kan kenne Peep deeggartoonni na jaallatu, anis isaan nan jaalladha, kilaba kanallee nan jaalladha jedhaniiru. Bara dhufu Maanchister Siitiin ni deebi'a hanga xumuraattis inni falmata jechuudhaan dabarsanii jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota